Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channelii keessan YouTube Dr. Naafiyaa Geetu Official mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa bilisaan kan ittiin teessanii argattan YouTube channelii keessanii egaa har'a sagantaa keenya fayyaatiin dhimma ijoof dhimma xiyyeeffannaa barbaadu keessumaa immoo dhimma yeroo wal qabatee odeeffannoo fayyaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Namoonni maamila taatanii isaanii hordofaa jirtan galatoomaa jecha. Namoonni subscribe goone yoo jiraattan subscribe gochuudhaan bilisaan odeeffannoo fayyaa mana keessan taa'atii argadhaa isin jechuun barbaada. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin baay'een keessan akkuma mata dureetti argitan maal dubbachuudhaaf dhufe waa'ee maalii haasa'uudhaaf dhufe jettanii yaada jiraachuu dandeessu baay'een keessanii. Yeroo ammaa kana keessattuu qorichi baay'inaan hedduminaan dargaggoota waggaa 15 jalqabe dargaggoota dabalatee akkasumas immoo namoota gurguddaallee kan baay'inaan fudhachaa jiran keessaa tokko waa'ee qoricha Viagra yookiin immoo qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasuudhaaf fudhatamu jechuudha. Kan isin dhibu for your surprise dargaggoonni keenya hedduminaan qoricha kana baay'inaan fayyadamaa jiru. Kana qofa osoo hin taane namoonni hedduun jechuudha. Mee dhimma waa'ee qoricha kanarratti akkamitti fayyadamna? Faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa maali? Akkamitti fayyadamuu qabu? Miidhaa akkamii immoo namarraan geessisaa? Namoota akkamittis immoo fudhachuu qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti hordofaa isin jenna. Dooktara keessan Dooktar Naafiyaa Geetu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa sababii garaagaraarraan kan ka'e ka'uu dhiisuu danda'a. Rakkoon kuni nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Yeroo tokko yeroo lama nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Garuu ofiisaan kan sirraa'udha baay'een isaa. Garuu sababii rakkoo garaagaraarraan kan ka'e sababii dhukkuboota garaagaraarraan kan ka'e ispeeshaalii namoota umuriin isaanii deeman dhibee sukkaaraa yookiin immoo dhibeewwan naannoo narvii naannoo sanaa wajjin wal qabatee qabanii rakkoon kun isaan mudachuu mala. Kana qofa miti rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa viidiyoowwan koo kanaan dura isinii barreesse keessatti baay'een keessan ilaaltanii jirtu. Rakkoo xiinsammuurraa kan keessa ta'uu danda'a. Rakkoo hirriba dhabuu rakkoowwan kan biraa wajjin wal qabatu jechuudha rakkoon kun. Rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa kun namoota baay'ee ni mudate jechuudha. Sababa kana sababeeffachuudhaan yeroo baay'ee namoonni baay'een qaamni saalaa koo jabaatee naa ka'uu dide qaamni saalaa koo akkam barbaadetti naaf jabaatee hin ka'u. Kaan immoo maal godhu sitti fakkaate durba tokko gammachiiseen goota jedhamuu qaba waan ta'eef goota cimaa jedhamuu qaba najajuu qabdi waa'ee koo shamarran kaanitti dubbachuu qabdi yookiin immoo haati manaan koo yookiin immoo jaalalleen koo anaan na dhiisee nama biraa bira akka ishee hin deemneef jedhanii dargaggoonni yaadamu hedduun isaanii jiru. Kan isin gaddisiisu akka tasaatee faarmaasii guyyaa tokko ture argina. Baay'inaan qorichoonni gurguraman keessaa tokko qoricha Viagra jennu yookiin immoo qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasu kana jechuudha. Dhiironni baay'een haala kanaan yaaduutiin qoricha kana hedduminaan fayyadamaa jiru. Kana qofa miti. Keessumaa dargaggoonni yeroo ammaa kanatti baay'ee istireesii hamaadhaan waan qabamaniif rakkoowwan garaagaraa jiraatu hojii dhabdummaa wal qabatee ta'uu danda'a. Araada garaagaraa dhugaatii ta'uu danda'a. Sijaaraa tamboo aarsuu. Jimaa qamoo wantoota garaagaraa wajjin wal qabatee wantoonni hedduun waan jiruuf dargaggoonni baay'een konfidensii hin qaban ofitti amanamummaa hin qabani akkasumas immoo qaamni saalaa isaanii jabaatee ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e maal godhu dargaggoonni filannoo isaan filatanii gara qoricha kana fayyadamuutti deemu jechuudha. Kan isin dhibu dargaggoota muraasa kan lubbuu isaa hin dhabne jira. Namoonni sababii qoricha kanaan miidhaman hedduun isaanis jiru jechuudha. Maaliif haala itti fayyadama isaa fi akkaataa itti fayyadama isaa akkasumas immoo qorannoo fayyaa kan biraa osoo hin godhin waan fudhataniif dabalataanis ajaja ogeessa fayyaa yookiin immoo ajaja hakiimaa malee waan qoricha kana fayyadamaniif miidhaan hedduun namoota hedduu irra ga'e jechuudha. Mee gara dhimma ijoo keenyaatti yoo deemnu qorichi kun maali? Qorichi kun akkuma argitan qorichi Viagra jennu kun yookiin immoo maqaa garaagaraa of keessaa qaba. Baay'inaan sildenafil, tarbinafil kan jennu jira. Wantoonni garaagaraa qorichoota baay'eetu jira. Qorichoonni kunniin maaliif kennamu? Qorichoonni kun maal godhu? Egaa qorichoonni kun maal godhu kan jedhuuf qorichi Viagra jennu kun akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'uudhaa fi qaama saalaa dhiiraa keessa ispeesiiwwan yookiin bakkeen duwwaa jiru. Bakkeewwan duwwaa kana keessa maaltu jira? Ujummoowwan dhiigaa kan dhiigaa qaama saalaa irraa gara onneetti ol deebisanii fi kan dhiigaa onnee irraatti gara qaama saalaatti geessan jechuudha. Ujummoowwan dhiigaa kun sababii hormooniidhaan kan keessa ta'uu danda'a. Namni tokko yeroo miira keessa galus ta'uu danda'a. Yommuu isaan dhiigaan baay'ee guutamanii qaamni saalaa dhiiraa ni ka'a jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa kan ka'u ujummoowwan dhiigaa sunniin yommuu maal ta'an jechuudha yommuu isaan dhiigaan guutaman ka'a jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Qorichi kun ujummoowwan dhiigaa kun akka isaan ifamanii dhiigaan guutaman godha jechuudha. Yeroo kana qaamni saalaa dhiiraa
akka ka'u gochuudhaan namoonni rakkoo fayyaa kana qaban akka isaan fayyadaman godha jechuudha. Egaa qorichi kun namoota akkamiitiif kennama? Qorichi kun sababa dhukkuba garaagaraadhaan kan ka'e, sababa umuriidhaanis kan ka'e ta'uu danda'a. Sababa garaagaraan tasumaa kan namoota qaamni saalaa isaanii hin kaane jiru. Mana yaalaa dhufee namoonni hedduun na mudataniiru. Kan tasumaa hin kaane jiru. Kan nama 3-4 fuudhanis jiru. Namoota kanaaf kennama yookiin immoo dhukkuboonni tokko tokko jiru. Dhibeewwan sukkaaraa yookiin dhibee kan biraa wajjin kan wal qabatan dhibeewwan sukkaaraa rakkoo ujummoo dhiigaa wajjin kan wal qabate ta'uu danda'a. Rakkoowwan fayyaa kan biraa yoo qabaatanii saayid effektiin isaa yeroo baay'ee fakkeenyaaf simpilii fakkeenya isiniif kaasuudhaaf namoonni dhibee sukkaaraa qabanii egaa dhibeen sukkaaraa ujummoowwan dhiigaa ni miidha. Sababa kanarraan kan ka'e qaamni saalaa dhiiraa yeroo tokko tokko hin rakkisa dubartoonni dhiironni yookiin immoo ispeeshaalii namoonni dhibee kana qaban qaamni saalaa isaanii ka'uu didee isaan rakkisuu danda'a. Ajaja ogeessa fayyaatiin rakkoowwan kan biraa yoo qabaatan qabaachuu dhabuu isaaniif qabaachuun isaanii ilaalamee kan kennamu ta'a jechuudha. Waliigallee mee namoota rakkoo akkamii qabaniif immoo hin kennamu kan jedhu kaasnee ilaalla jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti qorichi kun ajaja ogeessa fayyaatiin doozii isaa akkamitti akka fudhatamu akkasumas immoo qorannoon dabalataa qorannoon akkamii akka godhamu godhamee yookiin immoo gaafatamee istiriis ta'uu danda'a. Physical examination yookiin immoo dhimma isaa himatee namni isa fudhachuu danda'a jechuudha. Kan isin dhufu wanta mudannoo baay'ee jira. Egaa maqaa namaan kaasu nama ta'ee maqaa san kaafnu mana yaalaaf kan dhufe keessaa maal ture? Dursaniitu hiriyoonni isaa yeroo sargii yeroo sana si rakkisuu danda'a waan ta'eef jabaachuu qabda, durbummaa irraa fudhachuu qabda, akkas gochuu qabda jedhanii qoricha sana bitanii kennaniif. Qoricha sana bitanii kennaniifi qoricha sana egaa mushurraadha mitiire yeroo ol galan sanatti galgala sana qoricha sana fudhatee liqimsee taa'e. Egaa dureeshiniitti fudhatamu qaba qorichi kun. Akkamitti akka fudhatamu qabu isinitti ni maala kamiin akka fudhatamu dogoggorawwan tokko tokko akkamitti akka ofirraa eeguu qaban jechuudha. Tokkoffaa dargaggeessa mucaan fudhachuu irra hin turre maaliif qaama isaa wajjin wal baraa deemnaan qorichi kun rakkisaadha waan ta'eef fudhachuu irra hin turre fudhatee namni amaamooti irraan deemu namni keessummaa inni dhufa dhufee dubbisaa mucaan qaamni isaa gar malee ka'ee rakkisaa ture. Baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee jechuudha. Hubadhaa taateen akkasiis mudateera yoo ta'e amma bakka nama saalfattus amma bakka nama dhiphisu jechuudha. Dhumarratti namni kuni bakka baay'ee cinqamee galgalas dabalataan fudhatee dhaabbatee naani qaamni isaa ka'urratti baay'ee rakkoo guddaa akka itti uume kanaan dura qaamni isaa kaan ka'aa ture akka rakkoo hamaa itti uume natti dubbate jechuudha namni kun. Maal jechuun barbaadeeni namoonni baay'een tariitii dargaggoota irraati namarra dhagoo dandeessu yookiin miidiyaa irraati namoonni tokko tokko ittiin daldaluudhaaf kan facaasan jiraachuu danda'u qaama kee akkas godhee jabeessa akkas godhee guddisa jedhanii qoricha kana baay'inaan gurguraa jiru jechuudha. Kanaaf dogoggorri guddaa uumee mucaan kun miidhaa kamee kan ragee namoota hedduudha baay'isee. Kanaaf qorichi kun namoonni fudhachuu qaban namoota akkamii akka ta'an namoota qaamni isaanii ka'uu didee sababa rakkoo garaagaraan kan ka'e ka'uu didee qorannoon biraa godhatamee yaaliin dhibee sanaaf ni kennamaa fi dabalataan immoo amma sin rakkisa tanaan qorichi kun ni kennamaaf jechuudha. Hakiimni tokko yookiin ogeessi fayyaa tokko qoricha kana tun kennin dura garuu namoonni akkamii fudhachuu qaban namoota dhibee tiruu qaban dhibee kalee qaban dhiibbaa dhiigaa qaban dhibee onnee qabanii qoricha kana ogeessi fayyaa hin kennu yookiin immoo ogeessi fayyaa akka kennamuuf hin eeyyamu jechuudha. Kanaaf dhibeen isaanii kun ilaalamee baramee kalee irratti tiruu irratti akkasumas onnee irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf haala kanaatiin jechuudha qorichi kun kan kennamu. Namoonni qoricha kana fudhatan of eeggannoo akkamii gochuu qabu? Tokkoffaa qorichi kun kan fudhatamuu qabu daqiiqaa 30 seeksii dura utuu wal quunnamtii saalaan godhin daqiiqaa 30 dursanii fudhachuu qabu jechuudha. Namoonni tokko tokko qoosaa wayii jira. Waama dhugaadha nama ta'edha. Hin bilbilteef wal arguudhaaf wal beellamanii tole jedhee nan dhufa jedhee yeroo sana qoricha sana liqimsee egaa beellamee waliin seeksii gochuu danda'e wal quunnamtii saalaa gochuu danda'e jedhee waa yaade qoricha sana liqimsee taa'ee isuma qophaa'ee diddibatee qaama isaa miiccatee fo'aa jedhee fershi jedhee fo'aa fershi jedhee yeroo inni deemuudhaaf ka'u bilbiltee dhiifama naaf godhe afeera bakka jedha. Yisi yeroo sanatti maal godha amma namni kun ulfaataadha. Kanaaf daqiiqaa 30 wal quunnamtii saalaa duradha hojii jalqabuudhaaf qorichi kun akka fudhatamu kan godhamu. Dabalataan immoo guyyaatti yeroo tokko caalaa fakkeenya namni tokko guyyaa yookiin immoo yeroo tokko wal quunnamtii saalaa godhe
sa'aatii tokko sa'aatii lama booda yeroo lammaffaa itti deebi'ee ammas qoricha fudhata yoo ta'e dogoggora guddaadha jechuudha. Guyyaatti yeroo tokko caalaa fayyadamuunis hin barbaachisu namoonni qorichaan fayyadamtan yoo jiraatan jechuudha. Dabalataan immoo of eeggannoo gochuu qabdanii qoricha isaan liqimsitanii qaamni keessan sa'aatii 4 oliif utuu ka'ee utuu hin ciisin garmalee sin dhukkuba. Ka'ee sin dhukkubaa utuu hin ciisin yoo ture Priapism waan jennu waan jiru dhuftanii ilaalamuu qabdu. Maaliif kuni dhiibbaa garaagaraa qaama saalaa keessaa irraan ga'uu danda'a waan ta'eef. Ujummoowwan dhiiga naannoo sana akka isaan cufaman gochuu danda'a. Dhiibbaa sinirraan ga'uu waan danda'uuf iddoo rakkoon akkasii sin mudate dhufuu akka qabdan sinii dhaamuu barbaada. Inni kan biraan doozii yookiin immoo hamma ogeessi fayyaa isiniif kennin alatti akka hin fayyadamne. Namoonni tokko tokko kan namni 3-4 fudhatu, namni 2 fudhatu illee naquunnameera. Dogoggora guddaadha. Kan doozii ogeessi fayyaa isiniif kennuun alatti tariitti dafee yookiin immoo garmalee ishee gammachiisuun qaba. Anaaf jettee anaaf mootiidhaan jechuu qabdi, ati cimaadhaan jechuu qabdi jettee qoricha sana fudhattee qaama kee irratti miidhaa of hin geessin. Kanaaf of eeggannoo akkasii gochuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gabaabadhumatti maal jechuun barbaade namoonni rakkoo fayyaa kana qabda yoo jiraatan baay'een isaa rakkoo xiinsammuu wajjin wal qabatedha. Konfidensii dhabuu, ofitti amanamummaa dhabuu, sodaachuu, namuu hamaa laata jedhanii yaaduu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu, eksersaayisii jechuu kan jennu jechuudha. Eksersaayisii gochuu dhiisuu, araada garaagaraa keenyaaf dhugaatii yookiin immoo tamboo xuuxuu yookiin jimaa wajjin wal qabatee namoonni rakkoo kana qaban ka'uu qaamni saalaa isaanii ka'uu irratti rakkoo qabaachuu danda'a. Kanaaf wantoota kanneen dhiisuudhaan istireesii yookiin immoo dhiphinni sammuu jiraate maneej gochuu yaaluu sammuu keessan bohaarsuu konfidensii qabaachuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gabaabumatti waa'ee dhimma qorichaa kanaatiin wal qabatee odeeffannoo isiniif kennuu barbaade kanadha. Dargaggoonni adaraa keessan qoricha kana fayyadamuu dhiistanii gaariidha. Haala kamiin maneej gochuu akka dandeessan laayif istaayilii haala jireenya keessanii jijjiiruudhaan baay'inaan maneej ta'uu danda'a wanti kuni. Kana isinii jechuu barbaada namoonni immoo dhuftanii yaalamuu barbaada yoo jiraattan teessoon keenya Masqal Filaawar Finfinnee Masqal Filaawar hoteela Naziraa fuulduratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa irratti nu argattan 9 hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Fayyaa dhabinaa.